Saati amma gartuu mana keessanii tumeeti jarri akkanatti aaris irraa qabanii achira kayya. Isiin nama osoo mana kanaan bayni hajjiin alaa biraa mana kana galfata osoo jiru ana marachuu dhistee haadha saboontuutiin marattee fiigichaaf kan dura haadha saboontuutti galte. Dalattee ani hin dagan. Sababa isii diinagdee hin daganne. Tamam. Nama meeshaa ofii siree ofii algaa ofii qabeenya ofii guutuu dhiisee bayeeti ama mana na jalaa banaa jettee nama kadhatu. Gaafa mana sanii bahin jedhan diddee baatee gaafa baatee kaate wama anjiru irra deebitee amma mana na jalaa banaa as galaa jettee. Caaltuu nama fayyaan qabu nama fayyaan qabu waliin akkamitti dhaabata. Yoo dandeettu mee amma isii aan haga namoottiin tun magartuun tun akkana na gootu. Magartuun tun akkana na gootu meeqaati caaltuu gargaari maali gargaari jetteeti harakee buddeeti na haasoftu kana dhiisiiti. Harakee maal na dhaggeeffadhu machooftee natti haasoftu dhiisi. Na dhagaye yaa rabbi kee jedhee mee anumaa haga isii akka dhagaye anumaa akkana jiru amana kiyyaa baay'ee guyyaa takka caaltuu naa bilbiltee abdii maal keessa jirta maal taate maal godhaarte nagaan jirtaa eessa jirta mana keetii maal baate naan jettee beetti mee argitee jedhe. Caaltuun maali sababa maaliitiif caaltuu gargaaree. Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu jecha har'ammoo deebi'ee dhufee jira viidiyoo biraatiin jechuudha. Lola keenya sigaa haraaramne irra ijoolleen hedduun dhiifama godhii finaan jettanii rabbi haadhiisufan dhiisee raafamaa jechuu miti namni yoo aarika. Tarkaanfiin taane namarratti fudhata homaa jechuu miti siniin jedha amma ani ganda abdii fa'aa durii sana deemuu edaa jechuudha maaliif deemtaa maaltu maal ta'e naan jechuu dandeessu. Viidiyoo kaleessa caaltuun gadhiiftee agartanii jirtu kalee galgala jechuudha hajjiin paaspoortii sanuu filataa jira. Paaspoortii aslii naaf fiddu malee koppii hin barbaadu jechaanii jira. Mucattiin kun immoo yeroo hunda gowwaadha deemiitii gaafadhu gargaarii cinaa dhaabbadhu baatee agarraa haasoftuu naan jechaa turtan hedduun keessanii anis akkuma sana abdiidhaan illee mari'atuu qabaa jechuudha. Iskii waan inni jedhu achumaanis baratu waan fedhuufu abdiin amma dhufaa jira waan inni naan jedhus waanuma waliin ilaallu ta'a gadhuma sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa keenyaa. Eessa deemaa? Gabbaa jira abdii waa feetu yoo jiraate natti. Eessa baata? Hirrii deebi'ee dhufa nama. Maal arginaan guyyuu na baatanii? Waati silaa mama namni yaada irraa faallaa yaadda abdii maa? Laa aanaan ta'ee guyyuma silaan hojii qaballee hojii qabaa ijoollee guddisaa suu qabaa gabaa deemaa maal? Keetu qabaa. Maarree kaatiin arginaan baatanii maal? Laan arginaan baatanii? Wallah si arginaan miten. Eeggatanii arginaan nama baatan? Eeggadda mama uleedhaan nudhaan ta'etii dhiisi ka eeggaddaa sana amma bahee deebi'ame. Booda baatanii taa'e. Laa maal fedha buna sii danfisu? Buna illee ma fedhallee silaa garuu. Moo shaayii sii qicu? Isii ofiifuu baartanii yoo takka fedhuutii kataa. Shaayii sii faa qicu dhugaa yoo fedhu? Isa ofiifuu baartanii eessa deemuu sila? Ganda keessan sana deemee dhufa ganda keessan silaa sa'a meeqattu achiin gaanii dirqama waan taate farra deemuu qabu. Maal goota ganda keessa? Ganda keessan mee ilaala waan meeshaan keessa jirus. No ijoollee kee guddifachuun feetu wali. Maal ijoollee kiyya maal? Ganda keessan deema akkuma hojjettaa ganda keenya maal jamte maal itti jamte fira maal achi qabu. Firri ka tokko si. Mootuu daanii dirqama si daa'imman tantee irraa si malee nagaan hin barbaaddu. Maal taate abdii maa waan maal ganda keessan nakaan jiraata. Maal gandi keessa waa azaaba garuullee hin beekaa adiidha rabbi nama eega deemee deebi'a ganda sanaa dhimma guddaa qabu. Kafee taa'anii kishuu kafee. Ana kun immoo. Maal qersii jedhee deemuun koo amma baay'ee dhimma keetii. Kana uffatee baattaa osoo dhufu dhawaadha. Jechuudha dhimma keetiif miti deemaa ka jiru galaatti. Mee goosanii fiigu. Hayyee. Osoo waan dhufuu dhawaadhe. Amma gadi mokeena deemuuf deemta. Ganda keessan deema mallee hafaan jiru waan daruurii taateef deemaa jira. Viidiyoo wayii kaleessa mucayyoon jazbaan sun waa gadhiiftee jedhanii. Amma waa'ee jazba dhageeffadhu amma waa'ee jazbummaati waa'ee mucayyootii. Ati akkamii ganda xalaataa dhadhaas hin jiraatu. Maal godhuu gandi maa? Gandi keenya ganda anuuti dhageeffadhu ganda anuu keessaa dhiyeessee bahe. Akkamittiin hin dhaga'itta. Maal godhe dirqama natti taate yaa abdii mucattii sana baraaruu qabnaa. Paaspoorta kee fiddu malee mucaa sittiin kennuu jedheen hajjiin kana dhageesse moo agaa hin agarreeti? Ani arginillee hin dhageenillee. Waan arginillee waan arginillee qabu waan arginillee qabu waan dhageenillee. Anuusi hima ka waan arge waan dhagaye jedheen hajjiin paaspoortii kee aslii isaa fiddu malee koppii iyyuutti kenninaan paaspoortuma xabii sana fiddu malee daa'ima kee sittiin kennuu jedheen.
takka jedhi. Maal jette reesi? Hoolaan keenya immoo sitti kenna ishii jechaanii jirti. Akkamitti maal rakkoo qabare? Maal rakkoo hin qabne mucaa ishii too mucaallee hoodhu jedheetti kennee paaspoortatti kennite aadii jenne ishiin hin dhageessu mucayyoon boru guddattee. Yaakiin mucaa irraa fuunaa gattaa mucaa irraa fuunaa. Akkamiin irraa fuuta hajii irraa waa fuudhani? Ina argaa jirta akka inni ta'u. Sanuu mataa si cabsedhe namammaa ka haftee ishiin illee hoolaan jala akka hoolaa diboora haftee faana gadi olii gadi qaajjaa jirti mucattii yookiin namni waan jedhuun hin dhageessu nama ka'aa kiraa deemee yoo tole naa itti manuma sanaa harkisee baasuu fedhe. Hin dandeettu. An dhugama amma nasiyaa obboluu mana irraa fedhamoo dhugaa. Ka dhugaa fedha. Yoo caaltuu mana sanii baasette osoo duute hin dandeettu. Leesh. Yoo wajjii baaste. Achi du'uu heddii caaltuun bar hajji jaalatti. Mucaan wanni dura inni itti godhe irraa badee hin jiru. Narraa badee jettee isii olii gadi utaalti malee akka fardi sangaa wanni irraa badee wanti jiru. Caaltuun gowwa isii gargaara jennaan boolluma seentu. Annama sababa isii hajjii walitti diina ta'e bara. Hajjii wajjin nyaanee dhumu mucaa waan takka walitti himanne lafa walitti hin qotannumaan sababa caaltu yoo ani icciitii kan itti baate itti mite. Kana itti mite. Waan ati mari'attee mee akkana sii godha daa'ima kan kee akkana irraa sii fuudha akkana jedhiiti halli moo ati lafa gaggaadha isiinuu akkana naan jettee hirtettee boru miidiyaa irratti baasti. Caaltuun waan isiin nagoote namni hunduu qooqa qabu addunyaan tun guutuun qooqa qabu. Aan akkasi caaltuu jalaa hafe gargaaruu caaltuu afaan kee okkaamsadhee yoo danda'e ni gaafadhallee taa'anii. Kenniif jedhaa durallee kenniif jedhee ni jira ammallee kenniif hima jedhaa jira. Gara fuulduraalee kenniif hima jedhaa jira yoo danda'e watti daa'ima isaas isii tana akka isiin deebistuuf hima godha eenyuuf jecha isaaf jecha. Mucaaltuumaaf jecha malee caaltuu mana sanii baasa caaltuun abboo nama yoo gootee caaltuun nama ittisa isiin nama osoo mana kanaan bahini hajjiin dhalaa biraa mana kana galfata osoo jiru anaan marachuu dhiistee haadha saboontuutiin marattee fiigichaan kan dura haadha saboontuutti galte dagattee ani hin daganne sababa isii diina hin daganne. Tamam. Nama meeshaa ofii siree ofii algaa ofii qabeenya ofii guutuu dhiisee baay'eeti ama mana na jalaa banaa jettee nama kadhatu. Gaafa mana sanii bahin jedhan diddee baatee gaafa baatee kaatee wama anjiru isa irra deebitee amma mana na jalaa banaa as balaa jette. Caaltuu nama fayyaan qabu nama fayyaan qonna waliin akkamitti dhaabata. Yoo dandeettu mana yaalaa maa warri baraatetti yaalamu geessi. Yoo ammoo ganna kennan deematta ijaarsa kan keetiin bilbileessi. Maa ijaarsa kiyyatti ni minati maal godhare ishiin dhimma jalaa hafeedhe na lolaa ture waanuma warra kanaa keessaa bayi abdii tokkicha qabanne jirru rabbiin agasa sirreessu bas malee nama takka jalan deeminaan jedhee na lolaa wal lolaa bulleedha kan walitti waccani maali jechuutuuf kana kunu. Namichatu. Caaltuma kana maqaan dhayinii naan jedhe. Namichatu haarawa salaata eegalee jira. Haarawa salaata eegaleeti salaatanii yookaan kuno salaam alaikum jechuun wayafa. Ada haarawa eegalee guyyaa lama sadii salaam alaikum kajedhan dhagayeeti kenna kanuma keessa kanuma jedhe. Akkasuma anan ilaallatu kee kanu deemi si haa hidhatanii si haa qabanii si haa tumanii. Yeruma ganda keenya irratti turte. Sa'aatii amma gartuu mana keessanii tumeeti jarri akkanatti aaris irraa qabanii achi dhaqa jettaa? Mee maal godhare mucattuma kana beekaraan nyaa bilbila moo na jalaan kaastu kan akkamuma ta'aa qabdi meeshii. Bilbila si jalaan kaastu. Hin kaaftu akkati gorsitu beekti. Manuma sana dhaqee beeku. No bilbila si jalaan kaastu sababni wanna itti godhanii akkati gorsitu beekti wanni itti godhan sanillee nama isii gorsuun jaalattu isii waa'ee gorsaati. Naa rabsiti maa barana naa rabsiti bilbilaanii dhiyuma kana. Ani waa'uma ishii qaaqee kadhiibnaan ijoolleen ganda takka jirtanii aga baatee waa'ee ishii haasoftu bira dhaqiitii sirrumaan gorsi mucayyoo kana yoo boru miidhamteetti hin gaabbitanii naan jedhanii fi bara nama hordoftoonni illee natti murteessanii abdi. Mucayyoo biyya kiyyaati jettee qaaqxa yeroo kaanii maa baatee waa'ee ishii miidiyaa irratti qaaqxaa deemii gorsii naan jechaa jiranii beekanuma maal godhame ishii amma paaspoorta ishiis dhabdee. Mucayyoo ishiis dhabdee mucattiin kun magaalaa keessa maraatuu ishii waan hin oolle bara. Ani haati osoo mucaattu yoo maraatte wanni hin godhu yoo maraatte. Akkamuma godhu. Ammoo isii maraatte maaliifi an akka nama tokkootti waan silaa ilma dhiiraa irraa eeggamu tokko godhe. Saanummaa goote bara. Isin ollaa waan hin ta'in goota kan goone amma si haarawa ata chirattee naan jiraatti najjisime waan gaafa dheengadda an asitti magartuu tume san ima situma.
Hundi isaanii manatti foqoraa jiran bee warri gaafa bagartuun sunis gaala feetaan akkanas hiitee mana sanas si hambiftu kan hin dubbatiin tokkos amma ija hidhatte ani fira jettee gabbaate na arrabsaa jirtiiti. Homaa miti biyya seeri jiru jira namni takka kalaa'u. Laa dhugumaan fira. Dhugumaan fira ta'ii gaafa duraa maalidha? Maa warra magartuu wajjin galaa turan jarri. Maarree dura maalidhatiin gaafa ishiin akkasii gootu maalidhatiin har'a firoomtee ana na arrabsiti saree naan jetti bane saree saneen isaan hin ga'in rabbabbo. Saree jecha maa arraba ta'e. Ay biyya keenyatti arraba malee manni arrabaa miti. Yaa keessa ma jallisteeti mana ganda warra maalii jinni jedhatu olii gadi mana kan keetaa nagaa. Mee har'a akiraa faa deemu abdii ijoollee ilaalati. Deemi maal ijoollee kophaa jirani maal? Ijoollee lama harkisee deemu. Yoo feete harkisii dhaqii yoom feene ammoo jaarsa kan keetii bilbili. Ini fiha kabuti de ana mo mana sandeni sinjere singursu baki tayyib nangorsini ma jeda baso ke bari bilbila no fituna dolara timo ma ijollu mayona lalte jollengi yolle wana goran jollengi yo kam tame awon be ko ana jire yani ganda dinara kisinje ko amara ana pura me mujatti kuna mi dan ture ana mati ha jaltu kana kuma talalu adi ana bo da amina tu ma Hai bega tu kami nanti tu. Kerana itu masa yang siapa isinjet. Jangan ni bayi mana ke gatte dalam ni gatte. Tiwa ni nyamni jaru raget, ragau ridde tu macam kau alba ama kesi hargate. Hah? Refleksi kesi hargate ak kesi soda tu hargati ira alba. Gaaf kam beri nagin jara gaaf kam passport. Gaaf kam kana gaaf. Haga isi hargate ira alba. Ya akisi ira alba ajira akana kau jenne nama tak nama jahat sarjat jahat itu. Hah? Wani nuna keju. Angara kia wae majarat kes polisi na lisensi basi wa modemu apa daerah kini angkala sani dia mah andro wanya chofe sai wanya tadi ada sai le sih esa dia entah tamma dia mah isero esa dia entah itu duka atu esa dia angara dia mah na angara feden miti ijoollee naalaali mi abdii adeemu ijoollee wallahi laa mucatti maalati maleetti jabaatte ishii jettee iyyuu dura waa meeqa taate ishii kana guyyaa tokko obsuu dadhabde laa hojii qabaa lakkani ijoollee laa wayii maa ijoollee si waa si nyaatanii yoo laalte ijoollee hojii qabaa jedhe kalaasa hojii waan qabuuf hin danda'uu sin jedhe kalaasa mee maal goonare mucatti kan ittuma haa taphatu namticha hambaa fedhettaa taphatu awwalu abdii caaltuu gargaaraa reettee yaadda ka dura gargaaree furabdina haadhisu gargaareeni gargaareen namni yoo gargaartee namni sun gargaarsa beekee galata si galfatee karaa irra jiraatte itti fuutee gargaara nama bakkuma san deemu nama qiyaamaa si buusu ibidda si qabsiisuu yaadu hin gargaaru caaltu absu ibidda mee amma isii aan haga namoottiin tun magartuun tun akkana na gootu magartuun tun akkana na gootu meeqaati caaltu gargaari maali gargaari jetteeti harakee guddeeti na haasoftu kana dhiisiiti harakee maal na dhaggeeffadhu laalala machooftee natti haasoftu dhiisi yaa rabbi na dhagaye yaa rabbi keenya mee anumaa haga isii akka dhagaye anumaa akkana jiru amana kiyyaawaa guyyaa takka caaltuu naa bilbiltee abdii maal keessa jirta maal taate maal godhaarte nagaan jirta eessa jirta mana keetii maal baate naa jettee beetti mee argitee jedhe caaltuun gowwaa argitee maali ammaan saba maaliitiif caaltuu gargaaree maali annama yeroo arrakkadhu annamaa miti isii yeroo rakkattu annama خلاص بقى أبدأكم جتلا على تيادي تنين سكين يا دوني إلى الله تجربون يلا هذه شاهد نقدو كنا نقدو لا وتكلم كنا نقيدين منو نمو متامتي لا والله تكلم